Harka fuunee attam jirtan hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii kanaa marti keessan barataan tokko kitaaba kam yoo dubbise qabxii guddaa fiduu danda'a kan jedhu qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Egaan barataan kutaa 12 tokko jechaadha. Intiraansii yookiin qormaata seensa yuunivarsiitii kitaaba kam dubbisuu akka qabu walii wajjin ilaala jechaadha. Kana dubbisne taanaan yookiin kana hunda dubbisee hin fixne taanaan qormaata sanatti milkaa'inaan hojjechuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf iyyuu kitaaba kana amma dubbisetti garuu konseptii isaa hundumaa hubateera yoo ta'e yookiin warri foormulaa qaban hunda isaanii foormulaa isaanii hubateera yoo ta'e wanti qormaata sana hojjechuu isa dadhabsiisu hin jiru jechaadha. Haala addaatiin yookiin haala ajaa'ibaatiin qormaata kana hojjechuu danda'a jechaadha. Kutaa 9 kaasee hanga 12ttidha kanan isiniif qabadhee dhufe kitaabni kun jechaadha yookiin ekstiriimiidha hundumti isaayyuu gosa barnootaa hunduma isaa kan of keessatti qabatedha jechaadha. Kan 9 fi 10 kitaaba tokko yoo ta'u kan 11 fi 12 immoo kitaaba tokko iddoo tokkottidha jechaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle jechaadha fiiziksii lamaanuu fiiziksiidha, keemistirii kunis baayoloojii, ingiliffaa kutaa 11 12 maatsii siivikiidha kuni ingiliffa kun 9 fi 10 baayoloojii 9 fi 10 siivikii 9 fi 10 keemistirii 9 fi 10 akkasumas maatsii 9 fi 10